شيء لا رقص አይደለም ግን እኔ ከተለየች 9 ዓመት ይታክ እንዴት እንደምቃጠል እስካሁን የ9 ዓመት በቃ አባወራን ጅረቲ በቃ ሀቲ ሲን ጅረቲ ማና ኡናት ገልቴ ቹዳ ዳምኒ ሲኩንስ አባ ደቤ ኢሲኒስ ሀርዳብዴ አባ ፋርዳብዴ ጉደቴ ይሲን ሄዱ ነመገደ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفونا كم جرتان حردوتا في دعوتو تسانتي وروحو جرتو عندك يسني وقت مجرتاي تناجيني كوسنا لقابو حردوتا في دعوتو تكي جويا حدا مالقابات تلفتشون كسنينه فيديو سموني كان ميديا ردد ما جرون كان ما هدو تيمو جريني كنا دابو أبي كان هدو قبدي نمنا كانت سنجرا namni dhokfatee hundumti isaatu gubbarra kokkolfee gammachuu waan qabu fakkaatee jiraata malee keessi isaa hundi madaadha jedhee namni hundi keessatti of ilaaluu qabuu fi akkasuma immoo irraallee waa barachuu danda'u jedhee yaadu viidiyoo faazikaa kana waan hedduu gara nyaata seenan isi wallahi hunda isinitti himeetiin xumuruu baadhu namoonni afaan amaariffaa dandeettani EBS bidhattanii kan afaan amaaraa dhaggeeffachuu dandeettani namni afaan san hin dandeenye immoo waan achirraa ga tokko dhageen cinaas ni himuu barbaada akkasuma warri dura ilaalanii fillee jechuudha seenaa isii baay'ee garaa nama nyaata dhugaa hedduu takka anuu keessatti na ilaale kanaaf qormaanni gisee garii jabeenya namaa ta'a qormaatan jibbina kan jedhaniif kanaaf aslan musliimni keessattuu hordoftoon amantii biraa dhifa manaa godhamanii kuwwanis akkasuma ta'uu danda'a keessattuu musliimni garuu fatanameeti yeroo baay'ee addunyaan akka fitinaa qabdi kanaaf inshallah rabbi fitinaa kamuu keessaa rabbi najaan nu habaasu akkasuma nama fitinaan jabeessu malee fitinaan nama koffisu rabbi nu taasisini boleetiin teenetun faazikaani namoonni hedduu miidiyaa irratti olaalan akka qaama isiin yoo isiin kolfitu yoo isiin bakka firiidamii qabdu namni haaluma gaarii jireenya gaarii keessa waan jiraatu se'anis akkasuma se'aa ture kaleessa garuu seenaa isii tokkorraa kaasee hanga xumuraatti dhageeffataa akka turetti fakkeenyaaf tokkoffaa irratti isiin tuni yoo galtu haadha mana dhabdee suuraa kaatee viidiyoo raabdee gallakkiste haati kunuyyuu kan isii deetta sun taane kan isii guddifteedha isiin jalqabumarraa yoo dhalatturraa fatanaan isii eegale gaafa jalqaba dhalattu akkuma deetteen haati isii hospitaaluma san keessa gattee deemtee hojjettoota achi keessaa fuudhee guddifattee jechuudha erga guddifattee booda isiinis guddistee galmaan isiin geenne waggoota muraasa booda gara waggaa 9 isiin geettu irraa gara fuula rabbii deemte isiinis ka haadha taan duraa hin qabdu taleette tan akka haadha taatee biitiin fuudhatiin guddifattu gara rabbii irraa deemte jireenyi addasitti galee akkuma nama kamittuu badheetti baatee guddachaa baqa jireenya dararaa keessa rakkoo hedduu keessa ka haadha hin qabne ka aali hin qabne ka fira hin qabne keessatti guddachaa turte akkasiin jettetti akkasumatti guddachaa eega turte booda gara biyya ormaa deemte erga gara biyya ormaa deemte waggaa lama dalaydee biyya galte erga biyya galtee booda bultii ijaarratte mucaa isii ka artistii beekamaa Leeyyaarduu maal jedhasa maqaan isaa illee naan galu ana inni yeroo dhiyoo duraa tokko mana isii maatii isii faamilii isii bira deemee viidiyoo irraa waraabee mucaa isii san dubbisee fi indoo mucaan isii hanga Dubaayin seenuu fi dirasii kan godhe isatu sababa ta'ee fi tokkoffaa jechuun mucaan isii illee seenee fi ture duraayyuu innaa mucaa isii san argatte erga mucaa warra uumatanii booda gidduu isaaniitti wal dhabdeen uumame abbaa mana isiitiin illee adda baate. Kanaaf ammas kaatee gara biyya ormaatti deemtee Dubaayin keessatti biyya ormaa kana keessa waggaa gara 7 dalaydde waggaa 7 dalaydde kana keessatti rakkinni hedduudhaan dhamtee akkuma nama kamiittuyyuu bu'aa bayii hedduu keessa tartee viidiyoo waraabaa turte jechuudha. Dhiifa manarra dawwalamee biyya ormaa kana keessa dalagaatiin turte ani yeroo baay'inaan argaa jalqaba gaafa miidiyaa kanarratti asbaatee mul'achuu jammartee erga sii booda abbaa abdii namni kun beektan kan yeroo baay'ee koomedii dalagu inni gaaf tokko waan hedduu garana nyaatu jechuudha otoo inni laayivii jiru laayivii sana irratti dhuftee seente hin galche indee dubartoota madudulloota bichaatu iyyuu natti dhufa har'a jedheen waan oromoo beektuun sa'u isii yeroo baay'ee akkuma namni kamuu beeku amaariffaa softi garuu isiin intala oromooti dhalattuu eenyuti arsii asallaatiyyuu asallattiidha kan isiin dhalattee guddattee jechuun oromoon beektuun sa'u afaan oromootiin akkas jedheen indee namni yoo furdateetiin hin jedheedha
jaarti dhaayi dullatti dhaayi lakkan dullatti miti jetteen. Namni koo gubbaa laalee si madaala malee keessa kan keen beeku waan ta'eef isii yoo dhibee furdisee yoo fayyama keessa furdachuu dandeettii hin beekamu furdinni qaamaa waa yaada dhaban qofaaf hin dhufu waa dura dhufuu danda'a waan ta'eef. Innaa furdinni kiyya ilaaltee akkas naan jetta akkas naan hin jedhine jetteen achirratti afaan Oromoo dandeettaa dhiifama jedheeni miidiyaa irra dhufuu jammarte. Miidiyaa kana fayyadamuu jammarte isiin garuu rakkinna haa qabaattu malee rakkinna bexaam itti eenyu qabdi konfideensii qabdi. Dandeettii keessasii jiru baaftee mul'isuu dandeetti. Miidiyaa irratti as baatee haasawuu eegaltee dudubbachuu eegaltee namaa walitti dhufeenya hariiroo baay'isite erga namaa wal bartee miidiyaa kana irratti itti booda wajjii gara mana arabaa san keessallee gara laatti gadi baatee iqaamallee dalaysiifatuu bira geettee duraan iqaamaan qabdu amma iqaama dalaysiifattee jirti. Indoom yeroo baay'ee TikTok irra yoo dubbattu afaan Ingiliffaa kanaan keessa makaa akka qoosatti akka koomediitti dubbatti. Garuu isin afaan Ingiliffaa beektee osoo hin taane akka dubbachuu jirtu jechuudha. Kaleessa dhaggeeffataan ture. Afaan Ingiliffaa beektee osoo hin taane bakka akkanatti itti fayyadamuudhaaf jette. Akkuma koomediitti jechuudha itti fayyadamuudhaaf. Garuu amma afaan Ingiliffaa hin beekti. Hanguma miidiyaa kanarra baatee walitti dhufeenya namaa wajjin uumtee Nasrii warra jala hojjetan kanneen doktoroota kana keessa barattee amma afaan Ingiliffaa barattee afaan Ingiliffaa hundi isaan beeketti jirti. Kanaaf asuma maal jechuu barbaade kana keessatti waa'ee miidiyaa kanarratti namni miidiyaa qabu gizee ammaa kana keessatti keessattuu dhaloonni ammaa kun dirqama miidiyaa nu barbaachisa. Miidiyaan dirqama nu barbaachisa. Namni miidiyaa qabu kufteen kuftu cabdillee hin cabdu rakkattus rakkina san keessaa karaa miidiyaa kanaan furachuu dandeetta. Walitti dhufeenya namaa wajji uumtaa wajji mataa keetii uumachuu dandeetta. Hin mul'attaa hin argamtaa baqa miidiyaan si mul'isa walii galatti. Isiin miidiyaan kun sababa ta'eef har'a namni kaleessa nama guddisu dhabdee balbala kararra bulaatiin hin turte haadha mootiyyuu dhuftee nama miidiyaa irra dhiyaatu nama beekamtii argatee namni biraatu barumsa irraa baratu kan godhe eenyumni miidiyaa sababa ta'eef. Kanaaf asumaan dhaamsiyyaa obboleeyyan dhaloonni ammaa kun keessattuu nuti miidiyaan jireenya nuuf ta'uu qaba. Baqa miidiyaan dirqama miidiyaa qabaachuu qabna. Miidiyaa mataa kenna. Miidiyaa hamaa ta'u TikTokiinis bar meeshaa qara lamaati. Yoo seeraan itti fayyadamte waan gaarii ittiin dabarsuus dandeetta irraallee fayyadamuu dandeetta. YouTube'iinis akkasuma miidiyaa mataa ofii qabaachuun waan guddaadha. Akkaawuntii iimeelii mataa keetii qabaachuun asumaan miidiyaa jabeessa qabadhan isiniin jedha. Itti aansee immoo dubbii kiyyatti nachi deebi'a. Garanaan bartee namoota walitti dhufeenya hundaa uumtee Dubaayin keessatti waraqata dalaysiifattee hanga gama biyyaatti galuu dirasii geettee gara biyyaa deemte. Gara biyyaa gaafa deemtu immoo namoonni hedduu argaa turtanii yoo galtu haadha isii manaa dhabdeet maaliif durallee haadha hin qabdu akka hin qabne hin beekte haa ta'u garuu gaaf galtu kana bakka dhageette kana osoo haati xiyya argitee jiraatte wanti jedhu wayiitti dhagaame mana keenya kayoomu irraa hafuu hin dandeenye kan irraallee deebi'uu hin dandeenye kan dhugaa san awwaala irra dhattee viidiyoo waraabde dhugaa baay'ee garana nyaatte viidiyoo achirra dhaabattee booyaatiin waraabde jechuudha. Innaa seenaa isii kana qofaa miti seenaa baay'ee gara nama nyaatu ammallee kan jechuu jirtu osoo carraa argadhe haadha xiyyaas dhabee abbaa warraa kiyyaallee ilmi kiyya mucaan kiyya abbaa malee guddachuu osoo abbaa naaf argate abbaa saniin osoo haadhas danda'ame walitti deebine waan jedhu keessa isii jira. Rabbi abbaa ilmi isii kanaa walitti haa deebisu. Sinin jedha waa hedduudha seenaan isii waa baay'ee achirra dubbatte an viidiyoo isinitti dheeressa isinii gaggabaabse. Kanaaf asirraa waa hedduu baranna. Isin hadha rakkoo san hundi keessa tartee hadha nama warqanis dalagamee fi nama miidiyaa irratti dhiyaatu taate amma nama beeksisa namaaf dalagu taate beeksisa hedduu hojjetti beeksisa kana bilaa tola miti kan dalaganii maallaqa guddaatti argatanii dalaganii. Nuti hor dubartii rakkoo xiqqoodhaaf kalaaffannu rakkoo kam keessa jajjabaanne keessa kunne bor nama guddaa ta'u bakka gaarii ga'u jabaachuu qabna. Jabeenya tokko faraa barannaa waa hedduurraa baradhe nama akka mataa kiyyaatti. Lammaffaa immoo wanta irraa isiniif dhaamu barbaadu warroonni haadhaaf abbaa keessan qabdanii rabbiin haadha abbaa keessa umrii isinii dheeressu osomaa jiran gammachisiisuudhaaf yaala akkasuma galaa naannaatiin deebi'aadha. Maallaqa nuti as erginee isaan gargaaruuf kan nuti gallee qaaman isaan lalutu isaan gammachisiisa. An dhugaa dubbachuuf gaafan galee hedduu takka haadhaaf abbaan kiyya alhamdulillah jiranii garuu ijoolleen
abbeerota kiyya nama lamatu karaa yamanii deemanii gaafas an deemu isaanii kan geeggeessaa dhagaafa gargaru jiranii hedduutu akkana dhagaame hangana jiru kan hundaa bakka boo'ee maaliif ati maatii dhumaan bakka tokko jiraattee hotte bar immaan gaarii boottee hotte yookaan yoo awwaala san argite sarraa gala beekta namarraa gala garuu biyya ormaatitti abadan seenaa keessaa hin baane ta'a gaafa hangalu otoo mana kiyyan galiin jalqaba bakka sanii dhaqe sabbaruun dadhabee jechuudha dura bakka san dhaqee aga qeessan ga'e akka hawaa argu ergachi dhaqee boodan sabbaree jechuudha isaanis arguu baadhu bakka qalbiin tiituun haga tokkoyi kanaaf maaliif akka haadha fabbaan qofa osoo hin taane isaan akka haadha fabbaatti waan laaluuf jechuudhaan obboleeyyan kiyyas abbaan kiyyas namni hundi rakkoo hedduu biratti waan bira dhaabataniif natti dhagaame isaanu osoo haadha fabbaa kii ta'e immoo hagama gaga'u tilmaamuun isinii dhibuun kanaaf nama gaafa hin jirre osoo hin taane haadhuma osoo jiran haadha fabbaa keenya jireenya biyyaan beektanii gargaaruu yaadaanis qaamanis dhaqaa naannaa waan hundaan gargaaruutu nurra jira inni biraan mootuyyuu rabbiin inshaallah amri jabaatu kulli isin halaafisu akkasuma isillee rabbiin jaahisiiti walitti haa deebisu rabbiin mana qullatti isin hin galchine obboleeyyan wallahi qanii asii fixattanii isin hin galtan rabbiin maatii dhirdhateetti isin hin galchi maatii guuteetti isin haa galchi malee hedduu ulfaata maatii dhirdhateetti galuu jechuun namni tokko keessa waate mutaan dhukkube baay'ee namatti ulfaata akkasiin isin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa naratti dadawwalamaa ture gidduun addaan kokkute dhiifama naaf godhaa bakka dogongoretti ulfaadhaa galatoomaa